nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii naguma waaqayyoof galanni haa ta'u har'ammoo jechoota tokkoon isiniif qabadhee dhiyaadhe jechooti kun amma warrooti yeroodha yerootti isinitti himaa jiru kun jireenyi keenya kan jeeqamne frustrate kan goone jechuudha waanuma arginuun jireenya keenya frustrate kan goone akka gara aariitti hin galle namni aaruu hin hafu garuu hundumaa jireenya keenya keessatti aariidhuma duwwaa madabanyaa goone akkan sochoone jireenya namaatti yoo yaadate guyyaatti si'a lama si'a sadii wanti nama aarsu dhufuu danda'a garuu akka nun moone aariin sun akka nun moone jireenya keenya akka moone nuufi keenya moone akka dabarru qannasuu akka dandeenyu reduce gochuu akka dandeenyu isa kana waan nu gargaarudha. Kanaafanii yaada gabaabaa isin ilaadhaa jechuudha. Addunyaan nu keessa jirru addunyaa aariidhaan guuteedha. Baratti obsi dhabameedha. Baratti namni waan xinnoo irraa ka'ee wal ajjeesuudha. Waan xinnoo irraa ka'ee ofiisa ajjeesuudha. Jireenya isaa, maatii isaa, biyya isaa, hawaasa keessa jiru, waajjira keessa jiru ni jeequudha waan ta'eef yaada kana yoo qabanne baay'ee nu gargaara jedhee yaada. Edas yuutuubii irratti gad dhiisaa jiru peejii warratti sheeriin godhaa yuutuubii sana sabiskiraayib godhaa yuutuubii sana ilaalaa akka inni yeroo hundumaa wanta gad dhiisu hin ga'uuf deeqa yaraan gad dhiisa. Maaliif namni bara kana matsafa guddaa dubbisuu hin barbaadu, barreeffama guddaa dubbisuu hin barbaadu. Dur matsafa peejii kuma tokko fa dubbiseetu namni bakka waan baay'ee hubata. Amma garuu faasti fuudhiidha. Nyaatas waan ture ga'uu hin barbaadu. Barreeffamas immoo bakka kontiinuu jedha taanaan yeroo feesbuuk irratti bu'u kontiinuu jira taanaan bakka siimoorsi jedhu jira taanaan namni hin barbaadu bakka. Kanaafituu lallaba ofiis gabaabsuun, haasaa ofiis gabaabsuun, waan godhan hundumaa gabaabsuun kanaaf baay'ee barbaachisaadha. Maaliif barichaa wajjin deemu murteessaadha jechuukooti. Malee itti fufalleedhanii kaa'uu wayya malee ammuma namooma jiru hundumaa ammumaan tootaalii masaa xumuradhanii yaaduun akka gaarii hin taane argaa jirra jechuukooti amma. Inni tokko inni isinitti himuu barbaadu waa darajaa maddaabii jedhama durii biyya keenya hamman beeku mootummaa kanatti darajaa maddaabii jechuun bunas darajaa maddabaa yataaxabee jedhee yaaltaaxabee kan dhagalaafatu jedhee nyaata darajaa maddaabii jedhama. Kanaaf darajaa maddaabii ta'uun nurra hin jiraatudha. Lebel waa gochuun barbaachisaa miti lebeliin. Isa kana akka hubannuudha inni barbaade fakkeenyaaf amma waa yaalla biyya lafaarratti yaaluudha. Namni dhugaa maasuu yoo ta'e yeroo barannus yeroo nagannus yeroo hojjennus bakka kana goonaan sana argadhatanii 100% shuuriira keessanii hin deemna. Yoo nagade amma nan buufadha kasaruu dandeessa. Maaliif biyya lafaa kompitiishiniin guutuudha waan ta'eedhaaf. Yoon baradhee bakka achi ga'ee kufuu dandeessa al tokko jechuu kooti. Otoo abdiin kun irra deddeebitee yaalus irra jiraata maleessa. Isin eegalee jiru wantoota nu qabne hundumtuu alma tokkoon namni dhagee sikkeetii xaraarratti ol ba'e miti. Kanaafitu sana yaallee yookiin barumsa yaallee yookiin isin hojii yaallee maal yaadne gaafa jennu bakka waaqayyoon itti cufeera yookiin namanni itti cufee yookiin maaltu itti cufee bakka meeluusar bakkaan kana booddee hojii hin qabu jennee gara abdii kutannaaf gara aariitti deemuun nurra jiraatu. Amma namoota yeroo baay'ee aaranii nama waa yaadanii ta'uu fi dideedha yookiin wantoota nu yaadne sanatti waa tokko dhufeetu nu jalaa bu'uu barbaada yoo ta'e hin aarra. Sodaarraa kan ka'e namni aara. Expectationii waa tokko eeguurraa kan ka'e wanti inni eegu ta'uu hin aara. Booddee hariisaarraa kan ka'e gara abdii kutannaatti gara waan meeqaatti deemuutu jira. Kanaafitu
anaanaan mijatu anaanaan tasaakka'u maali jireenyatti himti yoo gabaabduudha hamma daraaraa fixeensaati jara keenya moo fixeensaa ganama fixeensa argamte yeroo gannaa aduu itti baana irraa badduutiin baay'een jiraannum lafarra. Kanaafitu wanti tokko yoo ta'u dide kan biraan kan ta'u jiraachuu danda'a darbanii barbaaduudha isii haa darbee qote diinnis biraa fi hundumtu biraa fi rooboot jedhe isin galee jechuu kooti bakka allaqee waan tokko wanta biraa miti biyya keenya siyaasas mijachuu fi haalli mijachuu fi Keeniyaa Sudaanitti kan baqatan hara dhufanii Kanaadaa Ameerikaa Awurooppaa Awustiraaliyaatti waaqayyo fooniif hafuuraan eebbise bakka lamma carrashaa miti waan tokko jechuu kooti waan tokko cufamee bakka raawwatee kana booddeen hojiin qabu hojjiisuun irraa ta'u balleessuun irraa ta'u naa balleessuun irraa ta'u akka tiristii warraa isiisii ta'uu nurra hin jiraatu. Dhugaan isinitti himachuu kooti kanaafitu waa lebeliin godhana ofii keessaniini yaada keenya keessa al tokko gaddin dhufaa aariin hin dhufaa abdii kutannaa hin dhufaa isa kana forever gootanii istoorii gootanii hin kaa'inaa. Amma namni dipirees ta'uu danda'a torban tokkoof torban lamaaf garuu isumatti fufee gara waggaa gara ji'a jaasaan tura taanaan dhukkuba kun mana qorichaa dhaquun namarra jiraata. Dipirees jechuun nama jibbisiisee nyaata nama jibbisiisee nama nacaannacee nama aarsee biyya keenya muudii kobbadheedhu dipireeshinii badaan beeknu garuu dhugaatti jira. Kanaafitu jireenyi keenya jechuu kooti antii sooshaal bakka hawaasatti hirmaachuun barbaannu waldaatti hirmaachuun barbaannu hundumaatti hirmaachuun barbaannu qobaama bakka yookiin hirriba nutti buusa yookiin nyaata nutti buusa taanaani ilaalamuun gaariidha. Kun dhukkubatti fufeennaan jechuu kooti. Kanaafitu tokko aaruu dandeenya abdii kutachuu dandeenya sodaachuu dandeenya qaamii miti garuu kun yeroo yaraaf dhufeennaan namni wanti keessaatti dhufe guyyaa sana agarree amma tokko nama wayyaa man uffate yaadanna al tokko agarree lama sana garuu taanaan wayyaa man al tokko uffate yaadanna yeroo yaadannu. Kanaafitu namni tokko nuyi naarraa yookiin sodaannaa yookiin gaddaalisumaan nu beekuu danda'a isa kana miti ripiitii marra deebi'ee mazza seemii waan taane sana qabatee deema yoo ta'e namni suni rakkina keessa galaa jira yookiin galeera jechuudha. Kanaafitu waa tokko lebeliin godhina jechuu kooti isaa warra akkasiitii ishee warra akkasiitii qomoonis namaa lagaanis namaa waan tokkoon nama lebeliin godhina adii keessa gaariin jira gurraacha keessa gaariin jira oromoo keessa gaariin jira amaara keessa tigree keessa gaariin jira walumatti qabdanii booksii tokkotti nattanii isaan kun warra kana warra tiinsuun immoo warri kun immoo hin jedhina namoota na diraa waaqayyo. Qaayiltu abeeliin ajjeesa erga cubbuun fi obboleessa obboleessa ajjeesa haadhota ajjeesa sinittan hima. Saba keenya kan miidhe sabuma keenyaadha kan biraa miti kan biraatti quban qabinaa cubbuurraa kan ka'edha kun. Keenyatu qabatu ta'es kanumaadha malammas kan arginu kanumaadha miti jechuu kooti. Kanaaf waaldaa mata keessatti tajaajiltee dadhabde simiidha cubbuurraa kan ka'edha bakka allaqee. Namni overnaayitiin jijjiiramu waan ta'eedhaaf umuriin nama barsiisaa deemaa shaakalli nama barsiisaa deemaa namni waan baay'eedha waan ta'eedhaafitu namootumti aluma tokkoon namootumaa takii geeddaramuu hin jiru buqqee yoo nas duwwaa halkan tokkotti biqilee guddatee deebitee malkoon tokkotti godde. Kanaaf yeroo fudhata. Wanti hundumtuu waan ta'eedhaafi waan booksii tokkotti naxxanii ofii keessanis bakka kana yaalee ta'uu hamma dhumaatti yaala. Anko akkoo jedha gooftaa Yesuus Kiristoos yoo kun banamuu darbii anko akkai bakka allaqee balbalii waliin maskootii anko akkai yaali malee waan tokko lebel goone bakka kan koon taane keenyaan taane bakka kan saba keenyaan taane kan jireenya keenyaan taane jettanii kaallu. Waan tokko akkas gootu taanaan dajaa akkasii maddabdu taanaan gadda keessa aarii keessa frustration illee keessa galaa deemtu. An godhinaa kana jechuu kooti. Waan akkasii hin godhinaa maaliifi namni tokko bilbilan kaasuu ta'e maali bilbila koo isaa kaasa inni sana jaallata inni hin jedhine. Maal namni yeroo hundumaa bilbila keessan eegaa taa'e boqochuu danda'a rafuu danda'a soofaasaa yookiin manasaa yookiin immoo nama biraa wajjin haasa'uu danda'a yeroo hundumaa opereetarii haa silkii warri opereetarii achi ta'anii nama erga hin waaman seetanii silkiin kaasu bakka isheen mana wallaalee isaan mana wallaalee hin jedhina mijachuu fi dhiisuu danda'a akkasitti yaada. Yeroo baay'ee rakkoon keenya maa'inni special place ni barbaada. Kanaaf Yesuus Kiristoos yeroo madeessan gara dhumaa taa'ee yoo barbaade abbaan ol sana butuu malee sammuu namaa keessatti inni iddoo gaarii akkasii naa qaba yookiin iddoo gadhee akkasii naa qabatanii na grey ground barbaada neutral irra jiraadha. Waaqayyo iddoo gaarii isinii kennira maqaan isaa ol baatu inni iddoo gaarii naa kenna yookiin immoo iddoo gaarii naa kennutanii daraja akkasii maddabinaa jechuu kooti.
amma nu yeroo hundumaa barbaadna hoo jedhee akka namni nutti gammadee nu simate nama akka keen jiru ishee immoo inni immoo jedhu barbaadna maal bu'aa buusa kun nama tokko ofiisaa yoo fudhachuu dhiisan kan isin yeroo hundumaa hoo jedhe akkasiin rukutuu mitiiti jechuu kooti. Kanaafuu aluma hundumaa namni akkasittiin na yaadan jedhina. Kanaafuu nama tokko waan isin dubbisatti fakkaatee calchachuu danda'a. Maaliif bara kana namni yaada namaa baay'ateera waan ta'eedha. Deebi'ee immoo yeroo hundumaa yaada koo sirriidha, isaa koo sirriidha, alcha koo sirriidha, waggaa 20 waggaa 10 ittiin deemtanii yaada keessa yaada dogoggoraa ta'uu danda'a. Namni chaalenjii isin hin goone waan ta'eedhaaf, namni callammadee isin dhiise waan ta'eedhaaf sirrii waaqayyoo duwwaadha, sirrii dubbii waaqayyoo duwwaadha. Al tokkotti hin deemne waggaa 10 deemne jechuun wanti sun sirriidha ta'uu jechuu miti yeroo kan biraa wajjin guruupii walitti dhufnu wanti yaada sun sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaafitu yaadi koo sirriidha, ilaalchi koo sirriidha, anfurtamman qabaadhaa miti. Iddoo tokko keessanii baalaansii keessa namni isin caalu immoo argamuu danda'a ta'a. Beektu namni immoo akka maashinii ta'anii dookteer paaster maal jedhesi yoo namni isin caalu argamna namni isa maal kanuma kaasa caalu barbaada namni yeroo hundumaa waan ta'eedhaa fi sammuu namaa keessatti forever is gootanii bara baraan jettanii ofiin kaa'ina. Akkas ilaalan deemuun gaariidha. Lamaffaas immoo sammuu namaa hin dubbisnuuni maayindi giriidingii hin jiru wanta akkasii dogoggora kun warri harka dubbisna warri maal dubbisna sammuu hojii xiinqolaatu gushatnu warri raajii argina maal argina jedhanis one for zillee hin beekan beekumsarraa yartuu beennaa raajiirraa yaraa dubbannaa afaanarraa yaraa dubbannaa waan ta'eef hundumaa beekuun kan waaqayyoo duwwaadha keessa nama sammuu namaa kan beeku hin jiru maal duruu na wallaalee ishee iddoo naan qabu inni iddoo naan qabu durumaa na wallaalee waaqayyo walii wajjin kan nu kaa'ee keessa keessan kan jiru baasaatii kominikeeshinii gaarii haasaa gaariidha walitti haasaa jedhee wal bira nu kaa'e maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf waan keessa keessanii haati manaa yookiin abbaan manaa hin beektu. Hammuma umuriin keenya dabalaa deemutu hammuma shaakalli keenya dabalaa deemutu isa kaleessa nyaata jaallannu dhugaatii jaallannu dhiisaa deemna geeddaramaa deemna ilaalcha keenya geeddaramaa deemna akkamitti nuyyuuf hin beennu isa borii keenya hin beennu dhugaa sa'uuf yoo ta'e yoo mul'ate irraa kanaaf maayiti beenna isa borii keenya. Gaafa umuriin keenya dabalu, gaafa jireenya keenya dabalu, gaafa shakala isa kaleessa dogoggora ta'uu isaa arguu dandeenya ta'uu waaqayyo duwwaa sirriidha maleessa waan meeqaan inni nu gochaa ture sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaafitu namni sammuu keessan dubbisu hin jiru waan ta'eef maal durumaa nan beekaa misee isa waddoon naa qabu nan beekaa. Namni isa kaleessaa miti har'a ka'ee geeddaramuu danda'a. Akkas jechuu hin dandeenyu konkuluuzinii itti daftanii konkuluuzinii dhumaarra hin ga'ina waan hundumaayyuu bakka. Na sammuu namaatiif iizii kan ta'u negatiivii waa fudhachuu yeroo hundumaa namni yeroo hundumaa negatiivii waa fudhachuu jaallata waan ta'eedhaaf utaalee yaada negatiivii yeroo haasofnu waa'ee poozitiivii wanti nu haasofnu maaltu jira waan gara gaarii irratti namni haasa'uu hin barbaadu yeroo hundumaa waan gara dogoggoraa waan gara hin taane duwwaadha namni haasa'uu kan inni barbaadu yeroo hundumaa waan ta'eef isa kanaaf obboloo tokko adaraa miirumti keenya waan nutti haasa'e duwwaa tokko miiri keenya sobuu danda'a. Maaliif namni chaalenjii nu godhu hin jiru taanaan chaalenjiin jaallannu namni immoo chaalenjii nu godhu sirriidha gaafa nu jibbu duwwaadhatu inni akkas nuun jedha malee gaafa biraa ammaa isuma dogoggora goonu sirriidha nuun jedha namni. Maaliif nu sodaachuu danda'a waan baay'eedhaan firii miti nuti kirisiizim wal qaru negatiiv kiriizimii gaariidha malee poozitiiv kiriizimiin akkasittiin nyaachuun akkasittiin uffachuun akkasittiin haasa'uun gaarii miti jennee yoo walitti himne yeroo nan jedhu immoo fuunii caamaa walii keessa galleela karaa nan jedhu waa jennee akka farda sigaariitti kaanee wal goone deemna jechuu miti. Walitti dhiyeessinee immoo akkas jedhame tokko jedhame yoo istaandardii qabna sagalee waaqayyoo keessatti dubbii waaqayyoo keessatti ilaalleetu okeenni kun gaariidha jennee deemna. Hawaasi kaleessatti hin deemne har'a sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Inni irratti na deemu boor sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Al tokko hawaasa keenya keessatti butiin sirrii ture. Al tokko wanti meeqa sirrii ture amma garuu sirrii miti. Dandaqabaan sirrii ture amma garuu sirrii miti. Wanti al tokkotti walii galee deemnee itti fufee immoo sirriidha jechuun miti waaqayyoo sirriidha dubbii waaqayyoo sirriidha waan isaa alaa akka hawaasaatti wajjin jiraannu keessatti of eeggachuun baay'ee gaariidha yoo ta'u baate abdii kutannaa aarii waan hin taane keessa galleetu jireenya keenyas jireenya maatii keenyas jireenya nama biraa miina waan ta'eedhaaf lebel gochuun warraa of eeggadha. Warratti adii kana moo hin jedhina warratti gurraacha kana moo hin jedhina qomoo sana moo hin jedhina nama gooftaatti beeka. Nama akkasumatti respecti godha. Namni isa yaada isaa iyyuu miti. Yaadi haalarraa kee keessa nama dhufee darbuu danda'a. Namni gadheen hin jiru. Yaada keessa isaatu gadheedha. Namni baay'inee jira. Namni waaqayyoon fakkaata. Yaada keessa isaa san taane sana immoo wantu sammuu televezyiinii waan meeqa deddeebi'ee sobamutti dhugaa nutti fakkaata booddee sammuun keenya waan nu shaakalchiisne fudhata waan ta'eedhaafi
namni sun horiiyyuu lammachiisa namni waan ta'eedhaaf Waaqayyo immoo nama namaa laate. Hunduma gararra nama namaa laate. Waaqayyo duwwaan nagaa jennee wanta namarraa adda baanuuf hin qabnu. Waaqayyo karaa namaa gargaarama. Karaa namaati kennaasaa hundumaa hiree. Qobaatti nu waamne walitti nu waame waan ta'eedhaaf bakka namni hin taatu maali taatu namarraa baqachuu hin dandeenye. Utuu perfektiin hin jiru. Perfektii of hin godhina hirruudhaan hirruu keenya Waaqayyootu guutee jira. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Ayyaana isaatiin fayyine hojii isaatiin fayyine. Kanaaf obboloota koo obboleettota koo jireenya keenya qabanne akka hirruu qabnu al tokko tokkoon beeknu ta'a namni nutti himu. Hirruu baay'ee qabna nu. Inni biraayis immoo qosan hirruu qaba. Hirruu isa kan namaa duwwaa miti anatu ta'e hojii dheerina keessanis ilaala. Kanan beektan yoo ta'e immoo namarraa baradhaa nama gaafadhaa. Malee waa leebeliin godhana jechuu kooti. Isaan warra akkasii ishee warra akkasii maal hin jenna seexana akka godhe adda nama baasuu barbaada gooftaan ishee haifatu. Kanaaf jireenya keessan aareetti akka hin galle gaddatti akka hin galle kanaaf waan namni haasa'e duwwaa beekna sammuu namaa keessa waan jiru wallaalee yaada seenaa wallaalee yaada isaan jedha maayiti beektu. Kan keessan iyyuu beektanii isin hin jedhin baay'isa. Gara fuulduraatti Waaqayyo isin haa gargaaru. Gooftaan nu guddisaa nu geeddaraa deemaa ofii keessaniinis isa isin qabdantu ta'uu dhiise malee isin yaaltantu ta'uu dhiise malee isin immoo wayiitti jirtu namoota Waaqayyoon fakkaatan Waaqayyo kabajeedha obboloota koo argachuu dhabu haalli jechuu dhiisuudhaan miti jireenyi namaa kanaan miti. Kanaaf yaala yoo kun ta'uu dhiise kana yaala yoo kun ta'uu dhiise kana yaala bara baraan forever jettanii sana qabattanii hin jiraatina yoo kun ta'e hin ta'e yoo ta'uu baate immoo kana yaala bakka allaqe. Waaqayyo nu gargaara maal yoo nagadi dhiqotuun hin danda'ama. Sooressi meeqa hiyyoomee argineerra hiyyeessi meeqa sooromee agarreerra jireenyi biyya lafaa haphin dadaa'uunidha. Bakka waama qabatan tokko Waaqayyoon duwwaa forever jedhaa qabadhaa malee waama qabatan tokko bara baraan jettanii ittiin ciccinaa jechuu kooti. Kanaaf waan adda addaa baradhaa jireenya keessan shaakalchiisaa waan hundumaatiin haga buustu akka bulaa oolaa warra soomuu beektan soomaa warra soomuu hin beekne mee jireenya keessan of shaakalchiisaa yeroo hundumaa qorsii misaaraatiin kana nyaannaa miti guyyaa tokko faa nyaadhaa mee of shaakalchiisaa jireenya keessan shaakaluun gaariidha kaayii mitiiree dhugaan isinitti akka sana goone jireenya keenya shaakalchiisnu namarra mannu deebinees immoo sammuu namaan dubbisnu hin dandeenye mirgisaas nuuf hin kennamne utaallee immoo gara xumuraa madhannee waa tokko isheen kanaaf kana gootanne kanaaf kana godha jechuudhaaf mirga hin qabnu konkuluushinii akkasiin kenna. Nama jibbuudhaaf mirga hin qabnu nuyi namni yeroo hundumaa kan inni faallaa keenya tarii deemuu fi yookiin yaada keenya sirrii yookiin immoo bakka hubannaa isaati. Bakka hubannaa isaa malee isuma nuyi jenne yaaduma nuyi jenne dhumaatti miti fudhatama yaadii Waaqayyoo haa ta'u maleessa innis akka isaa galetti innis akka naa galetti. Garuu dubbii Waaqayyoo irra kan jiru immoo isatu immoo waan ta'eef akkasitti walii galla. Mana keessatti yuunifoormii goone wanta wayyaa yuunifoormii uffate yaada yoo wal fakkaatu qabata malee yaada wal fakkaataan deemuu hin dandeenyu kan itti walii gallee kan yaadi moo'eedhaan deemna. Waaqayyo sana eebbisu eebbifamaa. Relax godha. Waan tokko fuutanii immoo guddisanii kaayina waan baay'ee easy argu. Life easy. Jireenya easy godha dhugaa isinitti maama. Bakka hardi gootanii ima gootaanaan wanti hundumtuu barreeffama isin baay'isina haasaa isin baay'isina lallaba isin baay'isina kadhannaa isin baay'isina bamatan arguus kee bagzaabiya dhugaa isinitti maama dhugumaa kadhannaa illee tumaa. Kadhannaa irratti dhufu kadhannaa immoo gabaabsaa garuu gaafa uummataa kadhattan isa kophaa keessanii ji'a tokko yoo sooma torban sadii yoo soomaan inni kun rakkoo hin qabu. Waaqayyo isin haa eebbisu gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa gooftaatti jabaadhaa ilaalcha gaarii qabaadhaa namatti gufuu hin ta'inaa namaaf eebbataa namaaf nagaa fidaa isinitti himaa namaaf jireenya keessan keessatti waan gaarii yaada. Gaafa nu dabarru maqaan nu booddee jiru Yesuus Kiristoos waamama waan ta'eef isheen inni dhuguma namoota Waaqayyooti jedhama. Isin miti kan ulfaatu Waaqayyotu ulfaata. Isin booddee waan ta'eef jabaadhaa gooftaan isin haa eebbisu.